السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا فجالتمتوني هردفتوني برسيسار ما الحمد لله هني نغكوت نغين هي هنجال الله هنك بجادا باك جرتن مرت نغاو دعوتن كي فيديو أراخنا كيساتي وانين اسم برسيسو حالا باسبور دي دغاتن توكو باسبور دي فدي يو هاتو باسبور دي كم يو هاتو چودا ك فيسبوك هاتو كن گوگل هاتو كن टिक टॉक هاتو كن يوتيوب بي كيسني هاتو باسبور دي فدي يو هاتو سالپمتي ارغچو دن ديسني في اكسما اما بودله چودا paaspoordiin keessan akka isin jalaa hin banne haala salphumatti jawwaala keessan keessatti seefii godhachuu dandeessan isin barsiisa. Yaani bakka yoomillee isin jalaa baduu hin dandeenye jechuudha isin galee. Bakka yaani yeroo paaspoortii keessan dagattanitti salphumatti jawwaaluma keessan keessa galtanii argachuu dandeessan. Isin galee yoomillee yaani isin jalaa baduu hin danda'u jechuudha. Yoo jawwaali keessan isin jalaa cabellee yoo gartee jawwaali keessan isin jalaa hatamellee yaani paaspoortiin keessan jechuudha yoomillee achuma isiniif ta'a jechuudha. Haala salphaatti paaspoortii keessan hunda achi keessatti sajjalachuu dandeessanii fi akkasuma paaspoortii isin jalaa bade tokko jechuudha. Paaspoortii dagattan tokko argachuu dandeessanii isin barsiisa. Egaa daawwattoota kiyyaa viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaa jechuudha. Akka nuyi waan gaggaarii waan babbareedaa waan isin fayyadu yeroo hunda isiniif maxxansinu isiniif barbaanne isiniif hinnu isinis viidiyoo kana laayik sheer gootanii nu jajjabeessuu qabdan nu bira dhaabbachuu qabdanii. Hayyee daawwattoon kiyyaa paaspoortii dagatan tokko salphumatti deebiftanii argachuudhaaf akkasuma boodaaf illee paaspoortiin keessan akka isin jalaa hin banne imeelii keessan irratti sajjalachuudhaaf jimeelii keessan irratti galtan jechuudha. Bilbili jimeelii hin qabne jiru jechuudha. Bilbila keessan irratti jimeelii kana barbaaddaniiti jimeelii kana irratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda yeroo haala kanaan jimeelii kana irratti kilik gootan jechuudha. As piroofaayilii keessan irratti kilikni gootu. Achi booda as jalatti manage your Google account kajoon yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda haala kanaan as keessa hin fida yeroo haala kanaan as keessa hin fide asmata irratti harka bitatti ni buttan jechuudha. Haala kanaan ni buttanii asirratti security kajoo kanarratti yeroo geessan asirra suuta gadi ni deemtu gaduma deemtu sirra gaduma deemtu as jalatti passport manager kajoo nu jira irratti kilik ni gootanii achi booda haala kanaan paaspoortii bilbila keessanii hunda isiniif baasa jechuudha. Isin galee amma fakkeenyaaf kan Facebook haa ta'u kan Google keessanii haa ta'u kan टिक टॉक haa ta'u kan fedheeyyuu haa ta'u tarreesseet isiniif baasa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kiyyamma Facebook kajoo irratti yoo dhahee jechuudha. Qulfii bilbila keessanii isin gaafata qulfii itti dhunni gootanii koontinii gootanii achi booda haala kanaan isiniif banama. Yeroo haala kanaan isiniif banama jechuudha. Haala kanaan tarreessee isiniif fida. Asirratti amma fakkii ijaa kana yoo dhahee jechuudha. Fakkii ijaa kana yoo dhahee paaspoortiin kiyya kun naaf baha jechuudha. Isin galee ani mul'isanitti mul'isuu waan hin barbaanneef fakkii ijaa sana dha'uu hin barbaadu jechuudha. Garuu salphumatti jechuudha paaspoortii san biyya kudhaaf jechuudha fakkii ijaa kana kilik gootanii yoo barbaadan ammoo fuulduratti kooppii kan jirti kooppii godhatanii paaspoortii san salphumatti argachuu dandeessan jechuudha. Isin galee yuraami haala kanaan paaspoortii isin jalaa bade paaspoortii dagatan tokko jechuudha kan Facebook haa ta'u kan fedheeyyuu haa ta'u salphumatti argachuu dandeessanii. Inni biraadhaa ammoo paaspoortii keessaniif imeelii keessan kana jechuudha imeelii keessan irratti sajjalachuu ni dandeessan. Innis akkamitti asumatti jechuudha bakkuma paaspoortii kanarratti asirratti fakkiin pilaasii jirti irratti yeroo tokkoof kilikni gootanii achi booda asirratti kunoo barreessiniin jaa jechuudha. Yeroo haala kanaan barreessiniin jee asirratti bakka yuuzarneem jiru irratti inni barreessitan imeelii keessan ta'e yookiin immoo paaspoortii jalatti barreessitanii yoo fakkeenyaaf imeelii feesbuukaa ta'e imeelii feesbuukaa ni barreessama asirratti jalatti immoo paaspoortii isaa ni barreessitanii achi booda seefii goota jechuudha. Fakkeenyaaf isinitti agarsiisaa jiran ammoo asolitti kunoo seef fayyadu ni jirti. Seef irratti kilik gootanii as keessatti seefii isiniif ta'e asuma keessa isiniif ta'a jechuudha. Yoo akka tasallee paaspoortii keessan kana dagattan yoo jawwaalli keessan isin jalaa bada yoo jawwaala keessan hattuun isin jalaa hatte yeroo hunda jechuudha paaspoortii imeelii keessanii kana yoo qabaatan jechuudha. Jawwaaluma birarratti yeroo imeelii keessan kana fedhan jawwaal namarratti haa ta'u fedhan immoo jawwaaluma biroodhaa yeroo bitattanitti jechuudha yeroo naqatan jechuudha as keessa yoo dhuftan jechuudha. Paaspoortii kan Feesbuukaa jii kan Googilee jii kan waan hunda paaspoortii hamma dura as keessaa qabdan as keessaa argachuu dandeessan jechuudha. Siistama kana faayidamaatii paaspoortii keessanillee as keessatti sajjaladhaadha kan as keessa hin jirrelleedha. Kan ammoo isin jalaa badallee as keessa argachuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattoon kiyyaa isin galee jettan abdii qabaa barnoonni keenya haraadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa barumsa haaraa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagatanaadha. Akkasumas viidiyoo keenya kan namni baay'een argee kan raafaa jiru laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birootiin agaltu deebinutti waan hordoftaniif galatooma.